oduu baay'ee nama gaddisiisu akkuma social media adda addaa irratti galakkifamaa jiru namoonni karaa garaagaraatiin gadda isaanii ibsachaa jiranii Dr. Ali Birraa addunyaa kanarraa akka boqotanii himamaa jira. Dr. keenya egaa kaa'u kuni hojii rabbiiti namni kamiyyuu kan irra afuu hin dandeenyedha. Waaqayyo lubbuu isaanii nuuf hamaaru maatii fi akkasuma uummata Oromoo maraaf jajjabina siniif hawwina. Maaliif kuni uummata yookiin immoo maatii isaa qofaaf miti nama Oromoo biratti iddoo guddaa qabuu fi seenaa garaagaraa hojjetee darbee akkasuma gumaacha ilmaan Oromootiif waa baay'ee karaa adda addaatiin kan gochaa turee fi nama beekamaaf jaalatamaa Oromoota biratti baay'ee fudhatamaa akkasumas iddoo guddaa Oromoon illee kan qabuufidha. Egaa har'a addunyaa kanarraa lubbuu isaanii boqotaniiti jiru. Waaqayyo lubbuu isaanii nuuf hamaaru mirga argamoota isaanii jiraachisu. Duuti xinnaa guddaa sin jedhu sooressa siyyeessa sin jedhu hunda wal qixxeessa waan ta'eef hundi keenya iyyuu sanumaaf teenyas. Kanaafiyyuu nagaan boqotanii biyyoon isaaniitti salphatu lubbuu isaanii nuuf hamaaru isiniin jedha gama kootiin galatoomna.